Harka fuunee kabajamoo maatiiwwan chaanaali keenya kam jirtu baga nagaadhaan dhuftan qophii addaa isin qopheessitiin jira. Viidiyoo irraa keessatti viidiyoo birootiin isinitti agarsiisa. Viidiyoo kiyya osoo hin taane viidiyoo birootiin isinitti agarsiisa. Viidiyoon kun uumama baay'ee dinqisiisaa ta'e waan adda addaa isinitti kan agarsiisudha. Walumaan daawwannaa gara summattiin isin dabarsaa. Haa ta'u malee jalqaba irratti please namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatanii har'a dhuftan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii ta'a. Maatii chaanaalii kana ta'a. Abbaa chaanaalii kana ta'a. Guys, viidiyoon keenya irraa bifa reactioniitiin isiniif dhiyeessaa baay'ee waan dinqisiisedha. Qurxummii gammoojjii keessatti bishaaniin ala jechuudha. Ashawaarra kan jiru yookiin biyyee cirracharra kan jiru jechuudha. Qurxummii bishaaniin ala jiraate bishaan keessa ol ba'u agarsiisa. Baay'ee waan dinqisiisiif isinillee ittiin bashannana waan haaraas argaa yeroo tokko tokko immoo bashannanu dansaadha jedhee waan yaadefini garasumattiin isin dabarsaa. Kunoo viidiyoon keenya jalqabee jira. Okay. Akkuma argitan qurxummiin kun wanniidhaan ala jira, bishaaniin ala jira. Guys, bishaaniin ala jira jechuudha. Kunoo asirratti akkuma argaa jirtan viidiyoo irratti jechuudha. Kuni cirracha jechuudha, ashawaadha. Afaan Amaariffaatiin ashawaa jedhama. Cirracha jechuudha afaan Oromootiin. Qurxummiin lamatu ol ba'ee jira. Tokko asiin ba'ee jira. Waa liqimsaa jiru. Maalidha wanti isaan liqimsaa jiran kun? Walirraa fuudhaniiti liqimsaa kan jiranii. Akkuma argaa jirtan kunoo amma ol ba'aa jiru jechuudha. Viidiyoon amma jalqabee kunoo amma ol ba'aa jiru jechuudha. Tokko asiin ba'aa jira. Amanuudhaaf nama dhiba. Anis viidiyoo kana wanni hojjedhee gara keessanitti fideef nama dhiba. Nama amanuudhaaf waan nama rakkisu waan ta'eef jechuudha. Look. Qurxummii ta'uunsaa nama shakkisiisu guys. Lamaanuu yeroo tokkotti Look, wanti kun maalidha inni ilaalame? Waan biraa, waan uumama biraa. Viidiyoo baay'ee gabaabaadha. Baay'ee nama dinqisiisa. Wanti kun dheeraadha. Wanti kun jechuudha qurxummii tokko keessa ol ba'ee inni kun immoo liqimsaa jira jechuudha. Kuni maaliif baasa? Kun immoo maaliif liqimsa? Kan jedhu baay'ee na ajaa'ibeeti anillee jechuudha. Fuuldurattis viidiyoo na ajaa'iban na dinqisiisan jechuudha. Gara keessanitti nan dhiyeessaa. Yoo isinitti tole yaada keessanaaf barreessaa. Waan adda addaa waan akkanaa kanneen akkan isiniif dhiyeessuuf na jajjabeessaa. Already zanaafataa akka jettaniif jechuudha. Baay'ee dheeraadha wanni kun. Jawwee fakkaata akkanatti yoo ilaaltan, garuu barreeffama kanarratti akka jedhutti qurxummiidha innis jedhaa jira. Kan keessaa bahaa jiru kun, kan liqimsaa jiran kunis qurxummiidha jedha. Amma dhumaadha. Amma xumuramaa jiranitti fakkaate baay'ee dheeraadha. Oh my god.
Viidiyoo kanarratti wanti baay'ee ajaa'ibe kun bishaan ni jira. Bishaan xiqqaa wayinatti ni mul'ata daangaa irratti jechuudha. Garuu iddoon kun cirracha qurxummiin akkamitti cirracha keessa jiraachuu danda'e itti aansee immoo kun maaliif ol baase waan hagana ga'u eessaa fuudhee ol baase kun immoo maaliif irraa fuudhee liqimse akkamitti bakka tokko ol ba'uu danda'an muuviidha kan jenne chaanaalii viidiyoo kana irra isin dhiyeessee irratti jechuudha. Baay'eetu jira jechuudha wanta kana baay'ee waan nama dinqisiisudha guys. Anis kanumaaf hin gara keessanitti fidee viidiyoon inni har'aa kana fakkaata. Viidiyoo gabaabaa isiniif hin hojjedha yeroo birootis bifa kanaan gara keessanitti nan dhufa yoo isinitti tole garuu yoo isinitti tole jechuudha. Sagantaa akkanaa kana qopheessee gara keessanitti torbanitti yeroo tokko yeroo lama dhufuudhaaf nan yaala. Yoo isin gammachiise yoo isin dinqisiise yoo isin ajaa'ibe yoo isin bashannansiise yaada keessan natti himaa. Viidiyoo kiyya laayik godhaa chaanaalii saabskiraayib godhaa. Bye.